Tolee, maatiiwwan qubee akaadaamii gara YouTube chaayinaalii keenyatti baga nagaan dhuftanii isiniin jecha barannoo keenya har'aa paartii lammaffaa waliin ilaalla. Mata dureen barnoota keenya har'aa the main features of the Middle Ages kan jedhudha jechuudha. Akkas jechuun amaloota bu'uuraa baroota giddu galeessaa seenaa warra Awuroopaanotaa keessatti maaltu ta'aa akka inni ture waliin ilaaluuf carraaqqii taasifna jechuudha. Therefore, during the time of the Middle Age, the medieval Europe was feudal in its rural economy. They were shifted to their political activity to the feudal system of economy. So, in terms of social, political, and in economic angle, they shifted their political system to the feudalism system. So feudalism was loosely organized system of a rule in which a powerful local lord divided their land holding among the lesser lords. Kanaaf bara sirna feudalismummaa kana keessatti sila mootoleen yookiin gooftoleen sadarkaa olaanoo irra jiranii lafa isaanii warra gooftolee sadarkaa gadi aanoof jiranii fi divided itti godhu jechuudha. Kanaafi amalli bu'uuraa bara giddu galeessaa seenaa warra Awuroopaanotaa keessaa inni ijooni sirni siyaasa isaanii ittiin gaggeessaa turanii gara sirna feudalismiitti jijjiiramuu ta'uusaas keessatti argina jechuudha. Kanaaf amalli sirna feudalismii kun immoo gooftoleen garaa garaa achi keessatti akka isaan baay'atanii fi gooftoleen kun lafa holdegga godhanii booda lafa kana warreen gooftolee xixiqqoo isaan jala jiraniitiif akka isaan qoqqoodaa turan seenaan kun nutti agarsiisa. Kanaafuu in exchange the lesser lord or the vassal become a lawyer. Kanaaf lesser lordonni kuni they become a lawyer amanamoodha jechuudha. Eenyuu fi gooftolee isaanii isaan gara olii jiranii fi amantummaa guddoo qabu jechuudha. Sanarraan kan ka'e they give service to the greater lords. Gooftolee isaaniitii fi sarvisii kennu jechuudha. Jarreen sun lamaaniyyuu responsibility yookiin waa walii godhan qabu jechuudha. Kanaaf keessattuu warri gara gadii jiranii warra gara olii jiraniitii fi kortii isaanii kana sirriitti tiksuu darbees immoo waan islaamotiin isaanii yookiin gooftaan isaanii inni gara olii isaan ajaju san dalagaa garaa garaa akka isaan dalaganidha jechuudha. Therefore, in the exchange, the lesser lord or the vassal becomes a loyal and they give service to the greater lords. So the time when the feudalism developed vary from place to place. It is practiced shows exchange over time. Yeroo sila sirni feudalismii kunitti developed ta'e kuni bakkaa bakkatti yeroo garaa garaati jechuudha. Bara wal fakkaataa keessa yookiin immoo yeroo wal fakkaataa keessatti saffisa wal fakkaataatiin wanta geggeeffame mitiyyuu. Kanaafi haalli sirni feudalismii kun ittiin developed ta'e it is vary from place to place and it is practiced show exchanged over a time. For instance, it developed as early as 4th century in some part of the Roman Empire. Akka fakkeenyaatti yoo kaafne egaa yeroo silaa sirni feudalismii kun itti calqabe kan ilaallu Roomaa keessatti naannoo gara early 4th century kana keessa yookiin gara calqabbii jaarraa arfeessoo kana keessa akkachi keessatti sirni kun developed ta'aa dhufe yookiin apply gochuu isaan calqaban argina jechuudha. Kanaaf as keessatti where we can see a dependent peasant. Kanaaf naannoo calqaba jaarraa arfaffaa kana keessa qonnaan bultoota hirkattoota kana argina jechuudha. There is a lot of dependent peasant what we call colony were existed as early as 4th century in Roman Empire. Kanaaf koloniidha kan nuti jennuun kun maal jechuudha gennee gaafa laallu colony were not a slave but they gave a labor service to the landlords. Jarri kuni garboota otoo hin taane humna isaanii warra mootoleetiif yookiin warra gooftoleetiif
warreen kennan jechuudha. Sarvisii laaborii kana warreen kennuu danda'anidha jechuudha. Kanaaf naannoo early middle age kana keessa different colony become peasants. Warrumti nuti colony jennu kuni dependent peasantonni kunniin adeemsa keessa bara giddu galeessaa ammoo service ta'aa dhufanii jechuudha. They become a service. So the majority of the peasants gradually become a service and they try to rent the lands from the local lords or from landlords. Landlordota irraa yookaan gooftolota kanarraa laandii kana renti godhu jechuudha. Sana booda kana qofa osoo hin taane they paid tributes. They gave free labor service to the lords. Kun amala silaa barri giddu galeessaa keessattiyyuu gara jalqaba jaarraa arfaffaa kana keessa Roomaa Empaayerii kana keessatti taateen akkasii akka inni dhalataa dhufe ragaan seenaa waan nutti agarsiistu jira jechuudha. So they were not a slave. Jarri kuni garba miti akkuma nama sila kaase, but they gave a labor service to their landlords. They could not leave their landlords lands. Kas jechuun farmers was bound to hereditary plate of lands. Kanaafiyyuu dafqa isaanii hojii isaanii kennu lafa isaana gibiratti kanfaluu darbees immoo jarreen kuni renti godhaniiti exchange akkasii akka isaan dalagan ta'amaa baratti turedha jechuudha. Kanaafi amalli barri giddu galeessaa kun fidee dhufe keessattuu sirni bulchiinsaa akka inni jijjiiramu, sirni bulchiinsaa sun immoo sirna feewudaalizimii akka inni dhale, sirni feewudaalizimii kun immoo sichueeshiniin akkasii hawaasa biyya san keessatti jiraatu irratti akka inni appilaayi ta'u gochuu danda'e jechuudha. So this was very similar to the serf lords relationship, which means the serf lord relationship kana wajjin baay'ee wanta wal fakkeessutu jira jechuudha. Kanaaf kun relationship bara giddu galeessaa kana keessatti sirriitti appilaayi ta'aa dhufe jechuudha. Kanaafu by contrast much of the central and the eastern Europe kan ammoo gaafa laallu yeroo calqabaatii fi sirni feudalismii kun empire Roomaa kana keessatti naannoo jalqaba jaarraa arfaffaa kana keessa gaggeeffamaa ture jennee irraa yookiin early 4th century yaadaan immoo gara centraalii akkasumas immoo eastern Roman Europe kana keessatti gaafa dhufnu the serfdom started later than in the western Europe, but it became more common and harsh. It is lasted longer. Kanaafiyyuu baay'ee commonly taateen suni Central Asia keessattis yeroo garaagaraatti calqabu iyyuu malee Central Europe keessattis Eastern Europe keessattis darbees immoo Roman Empire keessa kan jaarraa arfaffaa keessatti calqabu yookiin yeroon calqabbii isaatii fi saffisi calqabbiin sirna feudalizimii kun ittiin calqabe yeroo garaagaraatti iyyuu haa ta'u maleeyyuu waan isaa wal fakkeessu jira jechuudha. Kanaaf sirna bulchiinsi isaanii kun it is very harsh. Kanaafiyyuu haalli sarfidamii kun biyyoota garaagaraa keessa adeemsa keessa faca'aa dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf Raashiyaa yoo fudhanne Raashiyaa sarfidam existed until 1861 amma bara 1861tti sarfidamiin kun yookiin taateewwan kunniin Raashiyaa keessatti illee akka inni appilaayi ture argina jechuudha. Naannoo bara 1861 gaafa ta'u the situation of serfdom in Russia was abolished. Kanaaf amma bara 1861tti taateen kun turuu danda'e jechuudha. Kuni kontekstii biyya Raashiyaa keessa gaafa gadi jennee ilaalludha jechuudha. So under the medieval rural feudal economy a lord had a manor. Sirna medievalii feudal economy kana keessatti lordiin manorota baay'ee qaba jechuudha. Which means it had a several manors. Manorsonni kun immoo maal inni jenne yoo laalle the manors were the village of the middle age, which means they were a different village of a middle age is what you call it was a manors. So it was the center of a medieval
European economy, we can say. Manors where it is a center, which means a large powers practiced, or the basic hard powers practiced at the lower manors. So the manorial road exercised political. Jarreen kuni siyaasa exercised godhu jechuudha. Bulchiinsa yookiin administrative exercised godhu. They exercised also judicial. Even they exercised military power over the peasant of their manors. Waan kana hundumayyuu bulchiinsa siyaasummaa, hooggansummaa, judishaalii, militarii paaworii kana eessarratti appilaawu godhu jennee gaafa kaasnu maanorsota silaa sirni meedivaal ruularoonni kun yookaan qabaatan kun warra isaan jala jiran sanarratti appilaawu godhu jechuudha. Pi'aazaantota isaan jala jiran irratti wanta kana hundumayyuu appilaawu godhu jechuudha. Kanaafiyyuu exercise the political, administrative, judicial, military power over the peasant of their manors. So it was self-sufficient in that the manor produced almost everything needed by these people. Kanaf jarri kuni, we can say that they were a self-sufficient in what the manors produced. Almost everything needed it is by its people, so we can say that. Therefore, manors covered most of the Europe during the Middle Age. Bara giddu galeessaa kana keessa warri maanarsotaa kuni baay'ee covered gochuu danda'an jechuudha. Most of Awurooppaa kana they were covered by different manors, especially in the time of the Middle Age or bara giddu galeessaa. Seenaa warra Awurooppaanotaa kana keessatti maanarsonni Awurooppaa kana keessa baay'inaan faca'anii akka isaan jiranii sirriitti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kuni taateen bara giddu galeessaa kana keessa yookiin amaloota gurguddoo yookiin amaloota bu'uuraa bara giddu galeessaa kana keessatti nuti arguu ni dandeenyu keessaa isa ijoodha jechuudha. Kanaaf the peasant lived and worked on the manors. Peasantonni kuni they were working on the manors. Most of them were become service. So the service were belongs to the lords. Warri service kun immoo belongs warra lordi kanaati jechuudha. They could not leave the manors without his permission. Manorsota kana leave gochuu hin danda'an jechuudha. Amma yoomitti amma permissionii silaa gooftoliin isaanii eeyyamee warra gama biraa iyyuu deemuu yoo fedha qabaatanii. If the manors were granted to any lords, the service went along with it. Kanaaf eeyyama silaa gooftaan isaa godhu sanaanii gara kan biraatti yookiin maanorii haaraa biratti yookiin lordii biraa biratti deemuu eeyyama qabu yookiin gaarantii qabu malee amma sanatti iyyuu jarreen suni leave gochuu hin danda'ani jechuudha. Kanaafuu the service belongs to the lords and they could not leave the manors without the permission of that lords, we can say. So the lord keep a part of the manor under his own direct control. Kanaaf lordiin isaanii yookiin gooftaan isaanii kuni maanorsii kana control godha jechuudha. Direct control godha warreen isa jala jiran jechuudha. This land was called demesne, or and was cultivated for the lord by unpaid compulsory labor for his service. Kanaaf the lord kept the part of the manor under his own direct control. This land was called demesne. Kani lordin yookiin maanorsii hindi qabu yookiin village silaa maanorsii direct control isaa jalatti yookiin to'annaa mataa isaa jalatti inni hambifatee control godhu kuni demesne jennaan jechuudha. Kanaaf isa kaan maanarsota garaagaraa yookiin small village garaagaraa itti ijaareeti jarreen sun waan san akka isaan appilaayi godha. Garii kaan immoo gooftichi bara sirna feudalizimii kana keessa ofuma isaatiiyyuu maanorii mataa isaatii directly kan inni to'atutu jira jechuudha. Lafti akkasii yookiin qabeenyi akkasii gooftaan sun to'atu suni demesne jennaan jechuudha. Kanaaf demesniin kuni kan inni cultivated ta'u gooftaa kanaafi warra servicii kanatu cultivated godha jechuudha. Yeroo cultivated godha yookiin qotanii, oomishanii, bocanii, soqanii, tolchanii jara kanaa gaafa galchan yookiin goofticha sanaa gaafa collect godhani firiidha jechuudha. Kanaaf firii raabor servicii kennu jechuudha.
waan kana isaan dalaganii fi waan jara sanaa kan falamu hin jiru jechuudha. So it was unpaid compulsory labor of his service jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf warra sarvisii kanaatiif waan kan falamu hin jiru, dirqamumaanii silaa tajaajila kennan sana kennaniifiti goofticha sanaaf waan walitti qaban walitti qabu jechuudha. So shortly we can say that Damascus was a land of landlords. Lafa silaa gooftichi qabu jechuu kooti jechuu, which was cultivated by unpaid labor service, we can say that. So Piazzanti also paid a feudal dues. Warri Piazzanti kunis feudal dues paid godhu jechuudha. In kind like warri Piazzanti kuni maal duyi godhu yookiin maal pay godhu jennee gaafa laallu fakkeenyaaf they paid a chase, they paid eggs, they paid kilos, they paid honeys, they paid different in cash to the lords. Goofticha sanaaf qonnaan buloonni kuni waan isaan pay godhantu jira. Fakkeenyaaf ittoo pay godhu jechuudha. Waan silaa loon keessaa ba'u baaduu furdaan nuti jennuun kana jechuudha afaan Oromootiin. Isa kana mooticha sanaaf yookiin goofticha sanaaf galii galchu jechuudha. Hanqaaquu gooftichaaf kennu jechuudha. Huccuu garaa garaa gooftichaaf geessu jechuudha. Damma gooftichaaf geessu jechuudha. Wanta gara maallaqaatti jijjiiramuu danda'u immoo maallaqaatti jijjiiranii sana goofticha sanaatii fi feudal duuyii qabu jechuudha. Jarreen kuni akkaataa kanaatiin warri Piazzanti gooftaa isaan gararraa jiru sanaaf wanta jiru san walitti qabu jechuudha. Besides, the Piazzanti paid fee when they used the lords wine press. Ammas maal godhu? The Piazzanti paid a fees. Yeroo kam? Yeroo wine pressii lordii sanaatti fayyadaman. Yeroo filor miilii lordii sanaatti fayyadaman. Yeroo baaking oobanii goofticha sanaatti fayyadamanii ammallee warri Piazzantotaa kuni kanfalanii fayyadamu malee waan isaan tola silaa mootii kanarraa argatan iyyuu hin jiru jechuudha. Kuni amala silaa bara giddu galeessaa seenaa warra Awurooppaanotaa kana keessatti appilaayi ta'aa dhufe yookiin jiraataa dhufe yookiin argamaa dhufe jechuun ni dandeenya jechuudha. Inni kuni amala bu'uuraa silaa qonnaan bultoonni, sarvisoonni waan isaan mudataa ture chaalenjii yookiin harsh kondishiniin gara kana keessatti dhufaa ture ilaaluu dandeenya jechuudha. The Piazzanti also repaired his fence, roads and bridges. Dallaa ijaaruu, daandii ijaaruu, riqicha ijaaruu ni dandeessisa jechuudha. Kanaaf ammas hojii humna isaaniitiin they repaired the fence, they repaired the roads, they repaired the bridges. And a lord also had a legal authority or jurisdiction over his service. Legal authority qabu jechuudha. Eenyurratti they have a full power over the service under them. Warreen jala sana jiran sanarratti maal qabu? Jarreen kun jurisdiction qabu jechuudha. He or his agent could hear case of a crime and impose money fine as punishment, or hang service in a case of a serious crime like a murder. Jarreen kuni yoo waa balleessani yookaan keesota garaa garaa yookiin kiraamii isaan hojjetani wantoota sasalphoodhaaf yakka sasalphoodhaaf akka isaan maallaqa adabaman yakkoota ulfaatoo ta'aniif immoo serious crime jira jechuudha. Kanaaf maal godhu? Jara kana hangi godhu jechuudha. Serious crime yoo ta'e hangi godhu akkaataa sanaatiin fannisanillee ajjeesuu danda'u jechuudha. Barri kuni bara giddu galeessa seenaa warra Awurooppaanotaa kana keessatti sarvisoonni warra silaa gooftolii isaanii sana jala jiranii dalagaa akka isaan dalagan godhanii dalagaa isaan dalagan sanarratti immoo yoo isaan yakka dalagan yookiin balleessaa godhan balleessaa sasalphootiif akka isaan maallaqa godhan balleessaa jajjabootiif immoo amma lubbuun isaanii aarsaa ta'utti tarkaanfii akka isaan irratti fudhataman godhama jechuudha. So in return for their labor and the other payments, the Piazzanti were allowed to cultivate some of the land of the Mano to support themselves and their families. Kanaafi waan silaa dalaga humna isaanii dafqa isaanii baasanii fi akka peementiitti warra Piazzantii kanaatii fi warri Piazzantota yookiin qonnaan bultoonni nuti jennuun kuni akka isaan lafa wayii qotatanii isaanii eeyyama jechuudha. Gooftaan suni yookiin lordiin suni kanaafi some part of the land jarri kun isaan qotatanii
maal godhatu jennee gaafa laallu waan kana it is used for support of themselves in their family. Kana jechuun akka ofii isaaniitti ittiin of gargaaranii fi maatii isaan jala jiran sana akka ittiin isaan gargaaranii fi sababa dafqaa yookiin tajaajila isaan kennanii fi lafa muraasa wayii akka isaan qotatanii gooftichi isaanii eeyyameeti. Jarreen kun akkaataa kanaatiin garba gooftichaa ta'anii tajaajilu jechuudha. So they were also given protection by their lords from raid or warfare. Kanaaf warfare irraallee protection yeroo isaan argatan jira jechuudha. Kuni one of the responsibility of the Lord that give for their faith for their service we can say or for their peasants. Waan sila responsibility yookiin protection Lord isaanii kennuuf keessaa inni tokko they give protection of warfare of their peasants. So also they were not free to live the manor without the permission of the Lords. Eeyyama gooftaa sanaa malee they cannot live without the permission of the Lords. They cannot become free. They could not be forced of the manors. Kanaaf waanni kun responsibility warri peasantii bara bulchiinsa giddu galeessa waa keessatti qabanidha jechuudha. So the fifth society in a medieval Europe was sharply divided into two classes. Kanaaf feudal society kun hawaasni feudalismii yookiin sirna feudalismii kana keessa jiran keessattuu bara giddu galeessaa seenaa Awurooppaa kanaa keessatti hawaasni jiru kun bakkeewwan gurguddoo lamatti akka inni addaan cabu ta'e jechuudha. Bakki inni tokko the upper class jedhaniiti society sana divided godhanii inni kan biraa lower class jedhanii society sana divided godhanii jechuudha. Warri upper class kun the upper class consists of the kings, nobles, higher clergy and the knights. Kanaaf upper class kun maal of keessaa qaba? Mootota of keessaa qaba jechuudha. Dureeyyoota of keessaa qaba jechuudha. Darbees immoo abbootii amantaa of keessaa qaba jechuudha. Inni dhumaa kan inni of keessaa qabu loltoota of keessaa qaba jechuudha. Sooljaroota qaba jechuudha. Inni kun jarreen kun upper class jedhamaniiti classify ta'u jechuudha. Jarri kun they have a privilege of political power in the economy. Diinagdee irrattis siyaasa irrattis warra privilege qabudha jechuudha warri upper class kun. Warri lower class immoo fakkeenyaaf they composed of a great mass of the peasant or the service. Hawaasni bal'aanii lower class kana keessatti divided godhamu garuu they do not have a privilege which means they were unprivileged in terms of the economy and the politics. Akkaataa kanaan hawaasni bara giddu galeessaa bakkeewwan gurguddoo lamatti qoodanii upper class fi lower class jedhanii warra kaanii privilege kennanii warra kaaniif immoo privilege dhoowwatanii jechuudha. Social hierarchy isaanii gaafa fudhannu yookiin hierarchical position isaanii kunniini feudal society were determined by the births. Haalli silaa hawaasa kan ittiin isaan determined godhanii akka dhalootaa isaaniitti jechuudha. Ilmi qote bulaa irraa yoo dhalate hierarchiin qonnaan bulaa san keessatti divided ta'a jechuudha. Kan loltuus gareen loltootaa keessatti, kan moototaas gareen royal family keessatti, kan warra clergies garee warra silaa abbootii amantaa san keessatti akkaataa kanaatiin maatii irraa dhufan san irratti it was determined by the births. So the feudal society were determined by the births, we can say that. On the top of the hierarchy was a kings. Kanaaf akka diagraamii kana irratti ilaaluu dandeessanii top hierarchy kuni kingidha jechuudha. Below the king stood the powerful lords. Mootii sanaan jalatti lordota garaagaraatu jira jechuudha. Lordota garaagaraatu jira whom pledged allegiances and a military service in return for a fief. Kanaaf pledged allegiance kennu jechuudha. Jarreen kun amanamoodha jechuudha. Allegiance isaan military service kennantu jira jechuudha. So they were granted to them by him. Jarreen kun jara kanaafi granted dha jechuudha. Kanaaf responsibility guddaa qabu jechuudha warreen jala jiran warri goofticha jala jiranii gooftota gara hoolii jiranii fi wanta responsibility gurguddoo dalaguuf jechuudha. Kanaaf waan dalagan sanatti immoo amanamoota qabu jechuudha. This relationshipin warra mootii hoolii relationshipin mootii gadiitti walitti dabareedhaan waan silaa dalagan sanaaf immoo lafa waliittiin divided ittiin godhan systemni
higher lord, lower lord ittiin connect nuti goonu yookiin taa ittiin goonu kuni it is a vassalage system jedhama jechuudha. Kanaafi vassalage system is the system that is used to tie the high land to the high lord to the lowest lords jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf tooftaa gooftaan inni olii tooftaa gooftaa ittiin gara gadiitti wal qunnaman kanadha jechuudha vassalage. So because the king were weak, a local lord or the noble assumed the faction of the government within their territory. Kanaaf lordota garaa garaatu jira jenneerra sababa kingii weekii ta'uu fi local lordonni kunniin assume godhu maal assume godhu they assume the faction of the government within their territory. Territory keessa jiran sana irratti village keessa jiran sana irratti different manorial lordonni jiru jenneerra bara giddu galeessaa san keessatti territory mataa isaanii qabu. Territory qaban san keessatti faction governmentii sana apply godhu jechuudha. Kanaafi faction governmentii san keessa they made a laws, they levied a taxes, they dispensed justice, they waged a wars, they governed the people by their personal desire. Kanaaf seera baasuu, gibira funaanuu, justice dispense gochuu, waraana weeggochuu, hawaasa sana akka fedhii isaaniitti bulchuu. The great lord granted a land to the lesser lords in return for these all activities. Kanaaf taatee kana hundumaafiyyuu great lord kuni great land he guaranteed a land to the lesser lords who were their vassals but more numerous than them in exchange from the allegiance or the trust we can say and a military service. Sababa military service isaan kennaniif sababa sila amanamoo jarreen sun mootolee gara oliitiif ta'aniif akkaataa kanaan exchange wal godhu jechuudha. Maal jechuudha? Amanamoo ta'anii waan sila mootiin gara olii mootii gara gadii ajaju san gaafa dalagaa isaan dalagan saniifiyyuu wanti ni kennuuf jechuudha. Lafa kennuuf jechuudha. Grant land. Kanaafi akkaataa kanaatiin barri sirna feudalizimii bara giddu galeessaa seenaa warra Awurooppaanotaa kana keessatti geggeeffama akka ture ragaan seenaa nutti agarsiisa jechuudha. So the process could be repeated several times. Taateen kun yeroo garaa garaatti irra deddeebi'amee godhamaa ture jechuudha. So that the lesser lord could be granted their fief to the other nobles. So the lowest and the most numerous group of the nobles constitute the majority of the feudal armies. Baay'een isaanii maal constitute godhu majority of feudal army kana constitute godhu jechuudha. So in early the middle age the cavalry become increasingly important in a war. Kanaafi bara giddu galeessaa kana keessatti cavalry'n kuni largely important ta'aa dhufe jechuudha. King and a great lord needed men. Kanaafi mootii warra oliis kingiin kunis maal barbaadanii they needed a man who were experienced at fight. Maal barbaadu warra waraana keessatti muuxannoo qaban barbaadu jechuudha. Muuxannoo keessatti iyyuu on the horseback warra fardeen yaabbatanii loluu danda'an, wearing armory warreen gochuu danda'an, meeshaa waraanaa warreen uffachuu danda'an. They need a carrying a shield. Warra dhiirota keessattuu dhiirota gaachana qabatanii waraana waraanuu danda'an. Ispirii yookiin waraana qabatanii jechuun eeboo qabatanii warreen waraana keessatti hirmaachuu danda'an. Warra goraadee qabatanii waraana keessatti hirmaachuu danda'an. Kanaaf bara giddu galeessaa kana keessatti warri cavalry kun baay'ee barbaadamoo ta'aa dhufan jechuudha. So in early and middle age the cavalry become increasingly important. The words the kings and the lord needed a man. They had those who had experience at fighting on the horseback, wearing the armors, carrying a shields, lance or what we call the spears and the lord the swords. We can say that. So these men were called knight or a mountain warriors jedhamu jechuudha. Jarreen kun warri heeboo loluu danda'an, warri farda yaabbachuu danda'an, warri meeshaa waraanaa hidhachuu danda'an, jarreen akkasii kun warri goraadeedhaani silaa diina hunkuteessuu danda'an kuni walumaa galatti naayitoota jedhamu jechuudha bara giddu galeessaa seenaa warra Awurooppaanotaa kana keessatti in return for their military service tajaajila isaan kennaniif jarreen kun warri the kings and the great lords gave land to the knights. Warra naayitoota kanaatiif maal kennuufi lafa kennuuf jechuudha.
The land provided a material resource for the knights. Lafti silaa jara warra waraana geggeessan kanaa kennamu mooyyuu jarri kun lafa kana qotaniiti resources isaan silaa qonna lafa kanaa irraa argatanii they occupied themselves within the horses. Horsii wajjin maal godhu occupy themselves akka isaan gochuu danda'aniif harmoorsii akka isaan bitachuu danda'aniif meeshaa waraanaa yookiin weeponii akka isaan guuttachuu danda'aniif lafti kun kennamaaf jechuudha. Kanaafi material resource kanaanii jarreen sun provided of godhu jechuudha. Akkaataa kanaatiin mootiin bara giddu galeessaa yookiin sirna feodalizimii kana keessatti hawaasatti fayyadamaa akka inni ture seenaan nutti akeeka jechuudha. In the late Middle Ages, gaafa nuti jennu bara 1350 amma 15 duwwaatti the knight adopted a code of conduct, elaborate rules called chivalry. So chivalry required a knight to be brave. Warri chivalry kun maal barbaadu warri soldierii kun akka isaan brave ta'an barbaadu, akka isaan goota ta'an, akka isaan jagna ta'an barbaadu jechuudha. Akka isaan amanamoo ta'an barbaadu. They need as they become a loyal and true to their words. Jecha isaaniitiif akka isaan amanamoo ta'an barbaadu. And in a war they had to be fight fairly. Waraana keessatti illee akka isaan dhugaan lolan barbaadu jechuudha. Akka isaan hirbuu seenan duubatti deebi'anii hin baqanne, akka isaan diinan eensine waan kana barbaadu jechuudha. Kanaafi code of conduct kana adopt godhani jechuudha warri late of Middle Age kana keessattuu bara 1350 amma 15 duwwaa kana keessatti jechuudha. So a warrior also had to treat a captured knight well or even release him if he promised to pay his ransom. Waan godhu san waadaa galeessan hojjiirra noolu yoo ta'e it was released by the lords. So the noblemen also played active role in a medieval trade warrior society. Noblemen in kunis active role taphataniiru jechuudha yoom medieval trade warrior society. The lady of the manor took over the duty of her husband or father when he was away from the manor for a while. Warri dubartootaa kunis responsibility gurguddaa taphachaa turan jechuudha maanorsi sana keessatti. Naannoo maanorsi sana keessatti gaafa abbaan warraa isaanii yookaan gaafa abbaan isaanii dirree waraanaa deemu jarreen kun immoo responsibility abbaa manaa isaanii yookiin abbaa isaanii hojiirra oolchu jechuudha. Kanaafi she supervised the vassals. Vassaalota sana hordofu jechuudha. Into'atu jechuudha. Manage the households. Waan naannoo qe'eetti jiru san manage godhu yookiin hin bulchu jechuudha. To'annoo guddaa geggeessu jechuudha. They performed the necessary agriculture and medical taxes. Medical taxing geggeessu, necessary agricultural activity perform godhu. Warri dubartootaa kun, warri noobeelii kun wantoota garaagaraa kana keessatti hirmaannaa guddaa taphataa akka isaan turan argina jechuudha bara medieval period kana keessatti. Sometimes she might even have to go to a war to defend her state. State isaanillee defend gochuudhaaf warri dubartootaa yeroo isaan waraana deeman fa'aa argina jechuudha as keessatti. Kanaafuu responsibility abbaa manaa, responsibility abbaa isaanii qe'ee to'achuu keessatti, manaajimentii qabeenyaa gochuu keessatti, darbees immoo silaa warreen jala isaanii jiran sana warra piyaazaantotaa hordofuu keessatti, dirree waraanaa irratti illee amma bahanii bulchiinsa isaanii geggeessuu keessatti gahee dubartoonni yookiin qoonni dubartoonni taphatteyyuu qooda jajjaboodha jechuudha bara giddu galeessaa kana keessatti. So a few medieval nobles, women were actively involved in politics, particularly during the high and the late Middle Ages. Kanaafi few medieval nobles dubartoonni kun were actively involved in politics. Siyaasa keessatti illee sirriitti hirmaataniiru jechuudha. Keessattuu naannoo bara 1100 amma 1350tti darbees immoo late Middle Age kan nuti jennu bara 1350 amma bara 15 duwwaa kana keessatti warra dubartootaa siyaasa keessatti akka isaan qooda taphatan argina jechuudha. The human right to inheritance were restricted under the feudal system. Mirgi warra dubartootaa kuni feudal system jalatti innaan restricted ta'u yookiin inheritance isaanii yookiin mirgi dhaaltummaa isaanii feudal system jalatti restricted ta'a jechuudha. Land was usually passed to the eldest son in a family. Kanaafi lafti hirmatti darba malee yeroo san keessatti
warri dubartootaa kuni bulchiinsi isaanii yookiin sirni dhaaltummaa isaanii sirna feewdaalizimii jalatti jalaa liqimfamee hafa jechuudha. Yeroo san keessa dubartoonni mirga dhaaltummaa argachuutti rakkatu jechuudha. Sometimes woman did inherited fief, but a woman frequently receive a land as a part of her dowry or what you call wedding gifts. Akka wedding gift itti argatu malee warri dubartootaa kuni they were frequently received a land as a part of their wedding gifts rather than in the terms of inheritance. Their inheritance was restricted under the feudal system in that time. Yeroo san keessatti feudal system jalatti restricted kan ta'udha jechuudha. So the peasants or the serfs who were the largest group of the people were at the bottom of the social class. Jarri kuni classification qabu jenneerra, upper class, lower class jenneerra. Uummanni bal'aan kun yookiin sarfisiin kuni social class jalatti akka isaan classified ta'an argina jechuudha. Jarri kun baay'inaan warra sadarkaa olaanoo keessa jiran baay'een caalu jechuudha. Baay'ina society-tiin they were the largest group of the people. That largest group of people were unprivileged. They were classified under the bottom social class. So the serfdom and the corv labor were imposed on them. After fulfilling his obligation to the serfs had little left for his own family, he lived a hard, tedious life. Hard, tedious life. Little opportunity for recreation and education. Kanafi obligation isaanii kana erga bahanii booddee servisoonni kuni they had a little left for his own families. Kanafi maal godhu recreationiidhaaf yeroo muraasa qabaatu jechuudha. Kanaaf baarti caalu kuni hard tedious life jiraatu jechuudha. Carraa muraasa qabu jechuudha bashannanaaf. Carraa muraasa qabu jechuudha obligationiidhaaf. Eenyuun warri sarvisii kun. Kanaaf bara sirna feudalizimii kana keessatti jiruun laaftuun turre jechuudha warra bottom social classii kanaafi haalli baay'ee waan goomaa miti yookiin waan dansaayyuu miti jechuudha. So a vassalage was hereditary during the Middle Ages, and service were deprived of the social mobilities. The peasants or the service depend on the lord for protection from enemies, for justice, for what a little government there was. Kanaaf peasantonni kuni yookiin servisiin kuni lordota kanarratti depend ta'u jechuudha. Maaliif? For protection. Diinarraa eeggamuuf, haqa isaanii argachuu, little government kana keessatti involved ta'uudhaafi waan kana hundumayyuu harka mootichaa yookiin goofticha saniitii eeggataniiti akkaataa kanaatiin jiraatu jechuudha. So during the Middle Age, the influence of the church was so strong in most parts of the Europe that Europe was referred to as Christendom. Kanaaf sanitti sarfidam jennu kana Christendamii kana influence guddaa fiduu danda'an jechuudha. Kanaaf bara giddugaleessaa kana keessatti influencein yookiin dhiibbaan mana sagadaa baay'ee jabaataa dhufe jechuudha. So the church provided the government service. Manni sagadaayii government service kana keessatti provided gochuu calqabe jechuudha. Kanaaf during the 11th century it became stronger, more independent, and full interfered in a state of fight. Imma mootummaa kana keessatti guutummaan guutuutti harka naqachuu calqaban jechuudha. Jarreen kun warri Christendom nuti jennuun kun yookiin warri churchii kuni they became independent, they became strong in 11th century especially. For instance, bara 1959 the College of Cardinal was created. Collegein Cardinal nuti jennuun kuni hundeeffame jechuudha. Kuni waan sira of danda'iinsa warra churchii kana waan agarsiisudha jechuudha. So waan warri Awuroopaanotaa Christendom jentuun kanatu warra Christendomii kanatu of danda'ee kolleejii garaagaraa hundeessuu calqabe jechuudha. So its job was to elect a successor to the popes who would be the choice of the church, not of the king or the mob. Kanaafi gaheen isaanii inni guddaanii saksiisaroon waan kanatti ahanee dhufu eenyu akka inni ta'u sana jarreen suni
elect godhu jechuudha. So the Pope Innocent III claims that his authority was above any other ruler. jedheete proclamation yookiin labsii jechuudha. And that the word of the church was a final. Kanaafuu haangoon koo haangoo eenyuyyuu olidha jedhee nama dubbate keessaa Pope Innocent sadaffaanii seenaa warra Awurooppaanotaa bara giddu galeessaa keessatti waanta yaadatamudha jechuudha. Jechi silaa charchii keessatti dubbatamu it was considered as a final word. Akka final word itti considered kan godhamu jala sararee himaa ture jechuudha. So the Roman Christian later Catholic Church was also the largest landholder in the Western Europe during the Middle Ages. Kanaafi Western Europe kana keessatti yookiin Awurooppaanotaa dhihaa keessatti keessattuu bara giddu galeessaa kana keessa Roman Christianiin booddee warri Kaatolikii jedhaman kuni landholder yookiin lafa bal'oo qabatanii jechuudha. Akkuma sirni feudalizimii lafa bal'aa qabatee hawaasa jalatti hiriirsa qochisiifatee yoo isaan qotuu didan tarkaanfii irratti fudhatee jarreen sana hoogganaa ture sana warri Roman Catholic Churches bara giddu galeessaa sana keessa they hold the lands, they become strong especially in 11th century. Kanaafi rulers and the money lords gave faith to the churches in return for the service performed by the clergies. Most bishops and the other high-ranking clergymen were noble, who devoted their life to the churches. They ruled large fiefs and lived much like the other noble men. Jarreen kuni ofiifiyyuu akka gooftaatti, akka mootota badhaadhootti, akka warra prosperous taatetti consider gochuu calqaban jechuudha. Kanaafi they ruled a large fief. They lived their life was like that of a nobles. Most bishops and the other high-ranking clergymen considered themselves as a noble who devoted their life to the churches. Kanaaf jireenya isaanii akkaataa kanaatiin apply gochuu calqaban jechuudha. Iddoo kanarraa sigigaadha jechuudha. Tarsimoo yookiin bulchiinsi mana sagadaa kiristaanaa keessa naannoo bara 1554 rakkoo godhatee deemee bara 1517 keessatti Protestantizimiin akka isheen dhuftuu fi rakkoo guddoon lafa kanatti sigigaadde jechuudha. So the manorial system began to decline when the trade in the town revived. Kanaaf yeroo daldallii fi magaalaan deebi'eeti dammaquu jalqabu manorial systemiin kun immoo adeemsa keessa decline ta'uu jalqabe jechuudha. So the trade in urban business brought back an economic system. Daldalli keessattuu daldalli magaalaa keessatti geggeeffamu yookiin biizinasiin magaalaa keessatti geggeeffamu it brought back an economic system based on the monies. Sanaan booda the manorial system became to decline in the manorial system ended first in Western Europe. Kanaafuu sirni manorialismii kuni yeroo calqabaatiif Western Europe kana keessatti yookiin Awurooppaanota dhiyaa kana keessatti akka inni xumurame but it is continue as late as 19th century in some part of the Central and Eastern Europe. Kanaaf sirni feudalizimii illee suutuma jalqabe jechuudha Central fi Eastern Europe keessatti haalli sirni manorialismii kun itti xumurames ammallee toof 19th century turuu danda'e jechuudha. Garuu yeroo calqabaatiif Western Europe keessatti calqabe manorialismiin si calqabachuma keessatti akka inni dafee goolabamu ta'e jechuudha. Kanaaf waan kun immoo akka inni decline ta'uuf sababa ijoo kan ta'e the revival of the trade as well as the revival of the times the main case for the manorial system decline or deterioration of manorial system. So when I proceed to the concept of the revival of trade in the town, revival of trade if town yookiin dammaqiinsa daldalaa fi magaalotaatti gaafa deeminu as a demand for the goods was increase akkuma fedhiin demand kun dabalaa dhufuuni the trade began to revive during the 11th century. Daldalli kuni dammaqaa dhufe jechuudha. It became revived during the 11th century. The town appeared along a main trade route. Naannoo sentarii trade kanarratti magaalolonni kun immoo sirriitti dhaabbachuu calqaban jechuudha. Kanaaf most early town developed near as a fortified castle
as a churches, as a monasteries, where a merchant could stop for protection. Naannoo daldaltoonni dhaabbatan jechuudha. Daldaltoonni kun eeriyaa kana keessatti baay'inaan jiru jechuudha. Eessatti naannoo kastilii kana fortified kastilii kana keessa, naannoo charchii, naannoo gadaamiin jiru kana keessa. Maaliif protection isaaniitiif jecha naannoo sana keessatti waan jarreen suni stop godhan yookiin lafa san waan dhaabbatanii fi magaalaanis naannuma san barbaadee dhaqee achitti stand ta'uu jalqabe yookiin creator ta'uu jalqabe jechuudha. So the location of the natural resource was another factor for the growth of the town. Location naannoo sana keessa, resource naannoo sana keessa jiru. Ammas dammaqinsi magaalaa yookiin magaalaa achi keessatti akka isaan dabalan ta'e jechuudha. Dabaluun magaalaa, dammaqinsi daldalaa, deebi'ee sirni bulchiinsaa kanaan duraa sun akka inni laafu godhe. Manorial system akka inni decline ta'u godhe jechuudha. Kanaafiyyuu dinagdeen ikoonomiyaawaa deebi'ee yookiin what you call the economic system revived akka inni ta'uuf immoo haala mijeessuu ni danda'e jechuudha. So many people moved to the town in search of the job. Yeroo magaalaan deebi'ee dammaqu hawaasni baay'een gara magaalaatti move gochuu calqaban jechuudha. Maaliif in order to search the jobs hojii barbaadaaf gara magaalaa kana deemu jechuudha. The peasant left the manors to seek a new life. Warri qonnaan bulaallee sila hukkaamsaa mootiin kanaan dura irratti gochaa ture, gooftoliin kanaan dura irratti gochaa ture san gada jalaa miliqaniiti maal godhu jireenya kan biraa barbaacha yookiin they seek a new life. Life kan biraa barbaacha gara magaalaa kanatti move gochuu calqaban jechuudha. As a city grow in size, so did the variety of occupation carried out by their inhabitants. Kanaaf magaalaan immoo guddataa dhufu, hojiin garaagaraa magaalaa keessatti guddataa dhufe, jiraattonni achi keessa jiran yaadolee garaagaraa burqisiisuu calqabanii, dandeettii garaagaraa agarsiisuu calqabanii, hojiin ogummaa shammaanummaa yookiin what you call weavers kan nuti jennuuni, hojiin shoes maker yookiin kophee hojjechuu yookiin kophee hodhuu kun dhufee, daabboo tolchuun dhufee, baakaroonni dabalanii, buucharsoonni achi keessatti occupationiin sirriitti develop ta'e yookiin warri qeeraa yookiin qalma loonii hojjetanii dabalanii, kaarpenteroonni hojii ogummaa mukaa yookiin mana ijaarsaa develop godhanii dhufanii, taayilaroonni warreen huccuu hodhuu danda'an achi keessatti dabalamanii, the other craftsmen flocked to trading, fishing in the woolen town. Kanaafi hawaasni lafa garaagaraa keessatti ture jireenya haarayaa barbaachaaf, hojii barbaachaaf gara magaalaatti move gochuu calqabe jechuudha. Gaama kana keessatti kuni the revival of trade in the town kan nuti jennu kana keessatti yookiin dammaqinsa daldalaa fi magaalaa keessatti wantoota dhalataa dhufan jechuudha. So this craftsman produced goods for merchants. Kanaaf craftsman warri hojii ogummaa harkaa qaban immoo meeshaalee garaagaraa daldaltootaaf produce gochuu danda'an jechuudha. To sell to the townspeople, warra magaalaa keessa jiraatanitti gurguruuf. Some peasant farmed the land outside the town. Haa ta'uuti garuu peasantonni muraasni lafa qotu jechuudha. Eessatti magaalaa alatti illee ba'anii qotu jechuudha. Maaliif to supply the townspeople within the food. Jiraattota magaalaa san keessa dhiyeessii nyaataa akka isaan argachuu danda'anii fi gara baadiyyaatti bahanii illee qonni gaggeeffamuu hin jira jechuudha. Yeroo san keessatti qonnaan bultoonni baadiyyaa keessatti magaalaa keessa jiraachaa baadiyyaa keessatti qotaa, warri hojii ogummaa harkaa qaban immoo goodii produced godhan sana marchantiitti dhiyeessaa. Medieval town which rose mainly because of the growth of the trade encouraged craftsmanship, the trade activities. So by 1000 AD, merchants, traders, artisans formed a new social class. Jarreen kun immoo collectively social class kan biraa uuman jechuudha. Duraanii early middle ages san keessatti upper class fi lower class ture. Naannoo waggaa 1000ffaatti marchantoonni, traderii fi artisantii wal ta'aniiti maal uumanii social class haaraa uumanii jechuudha. Social class haaraa isaan uuman kun immoo middle class ta'e jechuudha. That ranked between the nobles and the peasants. Jarreen peasantii fi warra nobles gidduutti social class kan biraan akka uumamu ta'e jechuudha. So in a medieval town in the city, the gold system is appeared. Amma gaa jarreen kun gold system uumuu jalqaban jechuudha. Waldaa uumuu jalqaban jechuudha. The merchant guild or association of the
artisans and the merchant appeared first. Jalqaba irratti waldaa daldaltoota yookiin maarchantoota kanatu appear ta'e jechuudha. In a time artisan resented or disliked the powerful merchants. Warri artisaansotaati fi warra maarchantootatu dura wal ta'ee waldaa uume. Warri artisaanii kun immoo waan silaa warri maarchantootaa godhani haangoo warra maarchantootaa kana hin jaallanne guddooyi. So they dislike the powerful merchants and they organized their own craft guilds. Craft guild mataa isaanii hundeessuu jalqaban jechuudha. Isaanis amma isaan sana jalaa ba'aniiti waldaa craftii kana yookiin waldaa warra ogeeyyii harkaa kana develop godhan jechuudha. Isaan waldaan daldaltoota, waldaan craftoota. Each guild represent works in one occupation such as weaver, baker, goldsmith, hojii hodhuu, daabboo tolchuu, warqeewwan garaa garaa tolchuu, wantoota garaa garaa hojjechuu san keessatti develop gochuu jalqaban jechuudha. So in some town they were fought between the craft guilds and the wealthy merchant guilds. Magaalaa tokko keessatti yookiin magaalaa garaa garaa keessatti bittimanii jiraachuu jalqabaniiru. Magaalaa yeroo darbee in some towns they were fought between the craft guilds and the wealthy merchant guilds. Jarreen kanatu waldaa warra craftootaatii fi waldaa warra daldaltootaa darbanii walitti bu'iinsa geggeessuu jalqaban jechuudha. So the guild made rule to protect their economic interests and the quality of their goods, regulated working hours and set prices. Sanaafi kaayyoon guddoo jarreen kun waldaa hundeessanii fi economic interest mataa isaanii silaa akka barbaadan akka argachuu danda'aniif. Quality hojii isaaniitiif yookiin quality dhiyeessii meeshaa isaanii akka isaan sirriitti beeksifachuu akka danda'aniif. Regulating working hours sana sirriitti akka isaan regulate gochuu danda'an yookiin to'achuu akka isaan danda'aniif. Kuni purpose guddoo guultiin akka inni hundeeffamuuf godhamedha jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaatiin jarreen suni middle social class uumanii, middle social class erga uumanii waldaa mataa isaanii uumanii, waldaa mataa isaanii erga uumanii immoo economic interest quality hojii isaanii regulate price isaanii immoo akka sirriitti argachuu danda'an gochuudhaa fi carraaqqii jarreen sun godhanii carraaqqii jabduudha jechuudha. Kun qabsoo dammaqiinsa daldalaatii fi magaalaan fiddee dhufte yookiin jireenya wanti kun daldala booda dhalattedha yookiin magaalaa booda dhalattedha jechuudha. So women engaged in crafts and trade might inherit the workshop of their husband or father if died. Warri dubartootaallee daldala keessattis craftii keessatti yookiin hojii ogummaa harkaa keessattis qooda fudhachaa turan jechuudha. Waan kana keessattuu kan isaan dhalan yookiin yoo abbaan manaa isaanii du'e yookiin yoo abbaan isaanii du'e keessattuu jarri kun workshopii kana inherit godhu jechuudha. Yookiin projectii jarreen kun develop godhan hojii jarreen kun develop godhan sana workshopii silaa jarri sun develop godhan sana ofii isaaniitii deebi'anii inherit godhanii leegaasii sana itti fufsiisuu san keessatti warra dubartootaa qooda taphataa akka isaan turan argina jechuudha. Women dominated some trades and even had their own guilds. Adeemsa keessa iyyuu deebi'anii daldala keessatti hirmaatanii daldala keessatti erga hirmaatanii booda sanarra darbaniitiyyuu waldaa mataa isaanii iyyuu hundeessuu danda'aniiru jechuudha. For instance, in Paris, women far outnumbered men in profitable skill and all goods. Kanaafi silkii fi walii kana keessatti warri dubartoota biyya Paris kana keessatti warra dhiirotaa iyyuu caaluu danda'aniiru jechuudha. Kanaaf waan nutti agarsiisu warri dubartootaas qoodas keessatti akka isaan taphataa turan craftii keessatti, trade keessatti, waldaa mataa isaanii hundeessuusan keessatti jireenyi revival kun akka inni geggeeffamaa ture jechuudha. So kanaafi early middle age keessattis darbees immoo during the middle age keessattis warri dubartootaa kun sirriitti qooda siyaasummaa, qooda dinagdee, qooda bulchiinsaa, qooda waldaa ijaaruu akkaataa kanaan akka isaan gahee mataa isaanii taphataa turan laallaa jechuudha. So the other one is in medieval culture, artists, architecture, education. Kanaaf bara giddu galeessa waa kana keessatti aadaalee jiran, aartiiwwan jiran, ogbarruuwwan jiran, barnoota jiran kana gaafa laallu the town life encouraged a great interest in artists. Jireenyi magaalaa kuni baay'ee great interest guddoo qabu jechuudha. Maal gochuuf aartii keessatti, barnoota keessatti. The
gathering together for a large number of people, the increase in trade and the travel, the freedom and the security offered by the cities. The town encouraged artists and the learnings. Magala mal developed goda art developed good. Barnota kasan sirriitti baran developed good. Freedom and security offered good jechuudha city kana keessatti jechuudha. So the two most important achievement of the period were the building of cathedrals and the growth of the university. Waan inni sirriitti wanta important achievement jennee ilaallu as keessatti ijaarsolee garaa garaatu jira jechuudha. Architecture nuti arginutu jira. Keessattuu kaatedraalii fudhachuu ni dandeenya. Ijaarsolee kan biraa immoo ijaarsa manneen barnoota yookiin barnoota babal'isuuf yuunivarsiitiin guddataa dhufuusaa argina jechuudha. So until 12th century, most cathedrals erected in Western Europe followed the church architecture style called Romanesque. This architectural style was first appeared by the Romans into early Christian churches. Kanaaf cathedraliin erect ta'eera jechuudha Western Europe kana keessatti. Maal followed godheeti architecture Romanesque kana followed godheeti jechuudha. Kanaafu Romanesque cathedrals massive amma kan suura kana irratti isin argitan kuni Romanesque cathedrals kan nuti jennuun kanadha jechuudha. Kanaafu cathedraliin kuni massive walii qabu jechuudha. Girgiddaansaa yookiin kutubaa yabbuu ta'e yookiin furdaa ta'e jechuudha. Kolomaniinsa strongidha jechuudha. Kanaaf utubaa furdaa qaba. Kanaaf it was rounded arc of keessaa qaba jechuudha yookiin arc of keessaa warreen qabanii. Kanaaf akkaataa kanaatiin waan kana develop gochuu danda'aniiru jechuudha. Kanaaf hojii ogummaa aartii fi architecture san keessatti bara meedivaalii kana keessa waan develop sirriitti nuti ta'e jennee lafa kaa'uu dandeenyu ijaarsa kaatedraalii kanadha jechuudha. So later a new style of architecture called Gothic was developed. Inni jalqabaa kuni Romanesque cathedralsdha. Inni lammaffaa kuni ijaarsa haaraa new style yookiin haaraatiin ijaaruu jalqaban jechuudha. Style haaraatiin inni kun Gothic cathedralii kan jedhamudha jechuudha. Mainly Italy keessatti kan argamudha. This new style of architecture had a height wall qaba jechuudha. Kanaaf wanta yeroo kanneen asirratti arginu kanneen style haaraadhaan as keessatti ijaaruu danda'an jechuudha. Waliinsaa baay'ee jabaadha jechuudha. Girgiddaansaa point arc qaba jechuudha. Jilba qaba yookiin iddoo kanatti point arc'insaa kuni lafti asirratti arginu kuni it is a point arc and leaning arc qaba jechuudha. And called flying buutari waan kuni maal qaba wanta wal keessa qaxxaamuru qaba jechuudha. Akka mallattoo masqalaatti naannoo kana keessattuu naannoo foddaa kana keessatti sirriitti argina. Waan kuni it was new style that was developed during the Middle Ages. So artists of many kind applied their skill to the cathedrals. Artisanonni skill isaanii applied godhanii experts warri ogeeyyiin mukaa kuni woodworkers carved panels on the altars lafa aarsaa irratti teessoo irratti ogummaa isaanii sana apply gochuu ni danda'aniiru jechuudha. Sculptureonni warri ogummaa bobbocaa qaban kun immoo cut stone statues of saints and martyrs yookiin dhagaarraa qirixanii maal godhu siidaa wareegamtootaa kana tolchuu ni danda'aniiru jechuudha. Inni kun ogummaa bobbocaa keessatti warreen ogummaa harkaa qabanii warri artistoonni warri craftsmen nuti jennuun jechuudha. By the way craftsmen warri who working in studying glass created a real beauty. Kun immoo warri gilaasii irratti hojjetan keessattuu gilaasiin kun miidhagina sirrii ta'e sirriitti akka inni calaqqisiisuu danda'u kana dalaguu ni danda'aniiru jechuudha. So most cathedrals that stand to this day are 5,000 or more years old. Most cathedrals that stand kan bara kana keessa dhaabbate naannoo waggaa 500 turuu ni danda'eera jechuudha. Kanaafuu more years old kan dhaabbatan kaatedraalonni kunniin dhaabbatan kun waggaa 500 naannoo san lakkoofsa ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf hojii ogummaa aartii keessatti expertii keessatti architecturii keessatti sculpturii keessatti craftsmeniin kun qoonni isaan bara giddu galeessaa qabataa turan qooda gurguddoodha jechuudha. So the Christian church played an important part in shaping the medieval period Europe formal education.
Europe formal education kana develop gochuu keessatti Kiristaan Churchiin illee qooda mataa isaa akka inni taphate argina jechuudha. Sanaafi medieval Europe keessatti yookiin bara medieval period medieval yookiin bara giddu galeessaa kana jechuudha. 500 kana keessatti gahee olaanaa taphateera jechuudha manni sagadaa kun. Maal gochuudhaafi formal education develop gochuudhaaf jechuudha. It was mostly controlled by the religious authority. Kun immoo formal education yookiin manneen barnoota yookiin university isaan stand godhan yookiin establish godhan kuni baay'inaan kan control ta'u religious authority dhaan control ta'a jechuudha. In the monastery and the cathedral school, students study different subjects such as music. Cathedral keessatti barattoonni maal baratu jennee kaamne barnoota kan akka muuziqaa baratu, theology baratu, afaan baratu keessattuu afaan laatinii baratu. Afaan laatinii kun gradually is official language of the Western churches. Darbees immoo they were also taught the subject similar to those taught in ancient Greece in the Rome, collectively known as the 7 liberal arts. Aartii bilisaa torban jedhamanii kan Giriikii fi Roomaa keessatti barataman illee itti dabalanii baratu jechuudha. Maalni kun immoo maal of keessaa qaba? It consists of grammar, it consists of rhetoric, it consists of logic, it consists of arithmetic, geometry, astronomy, harmonic warreen jedhaman kana hunda isaa iddoo tokkotti muuziqaa cinaatti, afaan laatinii cinaatti, theology cinaatti waan kana dabalanii baratu jechuudha. So most European languages except Greek and most Slavic language adopted the Latin alphabet. Kanaafi most European language kuni kan Greekii fi Slavic language irraan kan hafe Latin alphabet kana developed godhaniiru yookiin adopted godhaniiru jechuudha. So Latin continue to be the language of many parts of the Europe. Biyya ardii Awurooppaa kana keessatti biyyoota garaagaraa keessatti baay'ee adopted akka inni ture akka inni language of many parts of Awurooppaa akka inni ta'e argina jechuudha achi keessatti. Kanaafi warra Slavic fi warra Greek irraan kan hafe jechuudha. So modern language like Italian, Spanish, Portuguese, French, Romanian developed from Latin. Kanaaf modern language warreen jedhaman kan akka Xaaliyaanii, kan akka Ispaanishii, kan akka Portugeesii, kan akka Frenchii, kan akka Romaaniyaanii kun eessarraa developed godhanii developed ta'anii Latin irraa developed ta'anii jechuudha. So many words of Latin origin are also found in English languages. Kanaafu Latin originated kan inni ta'e English language irraa illee akka inni ta'e argina jechuudha. So the first modern university developed in Europe in 1100s. Kanaafu bara 1100 keessatti universitiin first modern university in Europa keessatti developed ta'e jechuudha. So Europa university were first developed not as institution. Kanaafu universitiin kun akka institutionii dhagaa yookiin manneewwan garaagaraa walitti collected ta'anii yookiin building iddoo tokkotti walitti qabamanii dhaabbatanii miti jechuudha. So the Europa university were the first university developed not an institution within the collection of the building. Instead of the collection of the building, they began as a collection of the scholars, organized into a corporation or guild or association within a certain privilege and responsibility. Jarreen kun yookiin scholars kun privilege qabu, responsibility qabu, gurmaa'insa maaliiti? Gurmaa'insa hayyoolee walitti qabameeti institutionii kana uuman jechuudha. Maleessa institutionii islaama yuunivarsiitiin bakkeewwan garaagaraatti manneen walitti qabdee ijaartee scholars keessaa honte miti jechuudha. Saniifi they were the collection of scholars organized into a corporation within a certain privilege and responsibility. So the University of Paris, which becomes the largest and the most famous university in Europe during 13th century. Kanaaf University in Paris keessatti yeroo jalqabaatiif bara 1100 jenneerra Paris keessatti immoo largest and most famous university kan jedhamu Paarisitti hundaa'e jechuudha jaarraa 13ffaa keessa. It serves as a model for the majority of Northern Europa university. Akka moodela guddaatti Northern Europe keessatti hundaa'uu danda'e jechuudha. So a medieval university used the Latin as teaching languages. Medieval university kun baay'een isaanii afaan laatinii fayyadamu akka afaan barnootaatti jechuudha. So most of the university in the Northern Europe developed from teachers guild at cathedral school. Kanaaf universitiin baay'een kaaba Awurooppaa kana keessatti developed ta'anii eessarraa dhufan jennee yoo ilaalle associationii yookiin organizationii waldaa barsiisotaa irraa dhufan jechuudha.
keessattuu kan kaatedraalii kana keessatti develop ta'e kanarraa dhufe jechuudha. So the teachers guild charged fee to train students. Teachers association kuni fee kenna jechuudha. Kanfala jechuudha. Maal gochuudhaaf barataa san leenjisu. To grant degrees akka isaan bachelor yookiin barnoota degree kanaan eebbifamaniif. They do what? They do a fees. To what? To train the student to grant a degrees and so forth. The other point is the concept of the crusade. One crusade gaafa kaabnu, the crusade were the successive expedition organized by the Christians of Western Europe. So it is the expedition that was organized by what? By the Western Europe. For what purpose? To capture the Palestine or the Holy Land. Kaayyoon guddoon waan kanaaf ta'e yookiin expeditionii kana kan organized godhe Western Europe dha jechuudha. Haalli silaa expeditioniin kun akka inni ittiin organized ta'uuf godhame sababni ijoon immoo warra Byzantine Empire tiyyuu deeggarsa waraanaa warra Western Roman Empire gaafa isaan gaafatanii the successive expedition was organized by the Western Europeans to capture the Palestine or the Holy Land. So the Holy Land was organized to Christian because it is very important for the Christian because it was the region where the Jesus Christ lived. Bakka Jesus Christos itti dhalatedha. Biyya Jesus Christos keessa jiraatedha. Sababa sanaafi it was considered as the Holy Land and the Holy Land is very important for the Christian. Kanaafi warra Kiristaanotaatiif baay'ee barbaachisaadha yookiin akka ija isaaniitti biyya ilaalanidha jechuudha. Kanaafi during the 11th century the Seljuk Turkey from the Central Asia invaded Near East and conquered the Asian Minor, the present-day Turkey, Palestine, and Syria. Kanaafi naannoo jaarraa 11ffaa kana keessa warri Seljuk Turkey jedhamanii Central Asia irraa yookiin giddu galeessa warra Asia kanarraa maal invaded godhu yookiin weeraru Near East they conquered the Asia Minor. Biyya amma yeroo ammaa Turkii nuti jennuun Palestine weeraranii Syria weeraranii jechuudha. So the Turkey crushed the Byzantine army at the Battle of Manzikert in Asia Minor in 1071. Bara 1071 Byzantine Empire kuni biyyoota garaagaraa weerara irratti geggeeffameenii biyyoota garaagaraa ofirraa qolachuu ni danda'aniiru. Garuu kan Celtic Turkey bara 1071 kana dirree Manzikert irratti isaan jilbeeffachiifte jechuudha. Kanaafi the Turkey were crushed the Byzantine army at the Battle of Manzikert. So Battle of Manzikert irratti warri Byzantine Empire kun defeated ta'an jechuudha. So the Turkey had become Muslim, but unlike a Muslim Arab, they made it is difficult for Christian pilgrims to reach the Holy Land. Warri Turkii kuni amantaa Muslimaati yookiin Islaamaati. They were Muslims or what because they follow the Islam. But akka warra Muslima Arabaa sana otoo hin taane they made difficult for Christian pilgrims to reach the Holy Land. Warra Kiristaanotaa kana baay'ee rakkisan jechuudha. Warri Arabootaa kuni baay'ee rakkisaan turre. Musliima Arabiin kuni baay'ee challenge gochaan turre jechuudha. Eenyutu challenge godhe? Warra Turkii kanatu challenge godhe jechuudha. Maal godhani? Warri Kiristaanaa duula amantii qulqullummaa akka isaan hin deemne isaan hoggoranii isaan danqani jechuudha. Danqaraa guddaatti ta'ani jechuudha. Saniifi therefore 1095 the Byzantine Emperor Alexius I urgently asked Pope Urban II for a Christian knight to help him fighting the Muslim Turks. Kanaaf Pope Urban namichi Western Europe hooganu kuni akka deeggarsa humna waraanaa kennuuf dirqamaniiti warra kana gaafatanii jechuudha. Maal gochuudhaafi warra Muslim Turkii duula amantii kiristaanummaa isaan dhoowwe kan ofirraa qoluudhaaf jira kana gaafatan jechuudha. Therefore the Pope Urban II agreed. Itti walii gale jechuudha yaada kanatti. So at the Council of Sermont he gave a string sermon arguing European Christians to stop fighting among themselves and recapturing the Holy Land from the Muslims. Maal godhe? He gave a string sermon arguing the European Christians to stop fighting among themselves. Jarreen kun akka isaan wal waraanne waan kana wal waraana dhiisaniiti maal gochuu qabu? Lafa qulqullittii sila warri Turkiyaa kaa qabatte sana deebisanii qabachuu akka isaan godhan kana hawaasa sana garsanatti qajeelcheeti duula garsanatti geggeessanii jechuudha. Garamitti duula kiruuseedii yookiin duula qaxxaamuraa godhan jechuudha.
jechuudha. So he promised the crusade both the spiritual and the material reward. For what? For their deeds. Waan dalagan sanaaf material reward akka isaan argatan, spiritual reward akka isaan argatan waadaa isaanii galeeti jara kana wal waraanuu dhiisanii gar sanatti deemuutu irra faloodha jedhee gar sanatti qajeelche warra western Europe'ti jechuudha. Kanaaf crusade was organized by the Western Rome kan nuti jennu kanaafidha jechuudha. So bara 1996 thousands of knights were on their way to the Holy Lands. As the crusading is spread across the Western Europe, army of the ordinary men, women, children also left for the Holy Lands. Now, the term crusade came from the Latin word crux, meaning cross. Cross jechuudha. Jechi crusade jedhu kan inni dhufe jecha warra irraatiin crux jettu irraa dhufe. Crux jechuun immoo qaxxaamura akka waan jechuudha. Kanaaf the member of the expedition sewed the symbol of cross of the Christus on their clothing. Kanaaf miseensi warri duula kana keessatti imala waraanaa kana keessatti hirmaatan hundumtiyyuu kan waraana crusade keessatti hirmaatanii mallattoo qaxxaamuraa yookiin mallattoo masqalii huccuu isaanii irratti hodhisiifataniiti duula waraanaa kana keessatti akka isaan seenan nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf the crusaders who came from the Western Europe and were assisted by those from the Byzantine organized 8 major expeditions on and off between 1096 and 1217. Kanaaf crusaderonni ka Western Europe irraa dhufan kuni eenyu gargaaruudhaaf warra Byzantine Empire kanaan assisted ta'aniiti waraana duula waggaa 8 yookiin marroo 8 geggeessan. Duula marroo 8 eenyu irratti geggeessu warra lafa qulqullittii Yerusaalem yookiin Holy Land qabatte kan irratti geggeessu. Duulli isaan marsaa 8 geggeessan kuni yeroo tokkoon qabbanaa on and off expedition geggeessan jechuudha. Kanaaf duulli kuni bara 1996 irraa 1270tti duula geggeeffamedha jechuudha. So they were fought in the year bara 1996 duula marsaa calqabaati. Bara 1147 marsaa lammaffaa duula geggeeffamedha. Bara 1189 marsaa sadaffaa kan geggeeffamedha. Bara 1224 amma 1228 akkas jecha bara 1270 marsaa 8ffaa geggeessan jechuudha. Respectively kun maayinni duula jarreen kuni geggeessanidha jechuudha warra lafa qulqullittii qabatte kanarraa fagaachuuf jechuudha. So the king of the Francis, Germany, England, noble, thousands of knights and peasants and town people took part in the crusades. Kanaaf mootonni warra Faransaay, mootonni warra Germany, mootonni warra England, dureeyyoonni waraanni yookiin loltoonni kumaatamatti lakkaa'aman qonnaan bultoonni jiraattonni magaalaa waraana crusade kana keessatti qooda fudhataniiru jechuudha. Kanaaf kaayyoon gurguddoon yookiin gabaabumatti kaayyoon gurguddoon crusade kun maal inni jennee kan naakaafnu the crusade had two state goals. The first one is to gain a permanent control of the Holy Land. The second one is to protect the Byzantine Empire. So the religious there was not the only factor that motivated the crusades. Dhimma amantii qofa miti jechuudha. Maaltu kan godhe guggootiin guddaan yookiin waan jarri kun akka isaan waan kana keessatti crusade keessatti akka isaan hirmaatan isaan taasise not only the factor for the motivation of the religion. Maalinre the French knight went more west. Mootummaan Faransaay keessatti hirmaatee jenneerra warri Faransaay kun maal barbaadu they need wealth in the lands. Lafa barbaadu qabeenya barbaadu. Warri Xaaliyaan marchantii kun yookiin daldaltoonni keessatti hirmaatanii jenneerra intended to involve and then if possible to control the trade of the Middle Eastern ports. Middle Eastern ports sana yoo danda'an maal gochuudhaaf control gochuudhaaf waan kana keessatti qooda taphatan jechuudha. Pope Urban yookiin geggeessaa warra Western kun went to increase his power. Reduce the East-Western division. Maal barbaada hangoosa jabeeffachuu barbaada. Maal barbaada garaagarummaa yookiin qoodamiinsa warra Western fi warra Eastern jirtu sana qannasuu yookiin dhiphisuu barbaada.
of the churches and hope that the knight would fight a Muslim instead of one another. Kanaafi akkaataa kanaatiin qoodni isaan taphatanii qooda amantii qofa otoo hin taane qooda qabeenya barbaacha, qooda lafa barbaacha, qooda poortii barbaacha, qooda garaagartummaa jarreen sana gidduu jirtu ibsuu barbaacha qoodni geggeeffamaa ture crusade kana keessatti jechuudha. Kan biraa many priests and monks went violent religious relief. Religious relief barbaadu jechuudha. Eenyu warri priests warri monks. A large number of the poor people joined the expedition. Hawaasni baay'een keessatti hirmaatee jira. Maaliif simply to escape the hardship of their life. Hardship of life isaanii san jalaa miliqaaf jecha hawaasni sila jireenyaan harki isaanii qal'oo ta'e yookaan immoo jireenya badhaadhoo keessa hin jiraanne warri hiyyeeyyiin illee as keessatti akka isaan hirmaatan ta'e jechuudha. Maal gochuuf to escape the hardship life. Kanaafi namuu waraana kana keessatti hin hirmaanne jiru jechuudha. So the crusader failed to accomplish their main goal. Haa ta'uuti garuu kaayyoo isaanii isa guddaa fail godhan jechuudha. The Christian Knight of the First Crusade recaptured Jerusalem in 1099 but could not establish last control over the area. Bara 1999 Jerusalem deebisanii qabataniiru garuu baay'ee waan ture miti jechuudha deebisaniiti waan qabatan san deebisanii dhaman jechuudha warra kiristaanaa. Kuni bara 1187 Jerusalem fell to Muslim late by an able leader named Salah al-Din, known as European Saladin. Namicha Saladin jedhamu kanaan deebisteeti control taate jechuudha. Yookiin harka namicha kanaatti Jerusalem deebitee kufte jechuudha bara 1187. Bara 1999 garuu bilisa baasanii turanii waan otoo hin turiinii 1187 Saladin deebisee akka bulchu ta'e jechuudha. So in the third crusade led by the German Emperor, marsaa sadaffaa irratti duula marsaa sadeessoo irratti crusadiin kan ittiin hoogganamaa turte Germanic Emperorotaatiin jechuudha. Frederick First, Barbarossa, King Richard, the Lionhearted of the England, King Philip II, August of France, Christian failed to retake Jerusalem. So after negotiation, however, Saladin did reopen the holy city to the Christian pilgrimage. After negotiation, negotiation guddaa booda waliigaltee geggeessanii booda Saladin deebisee reopen godheef jechuudha holy land eenyuu fi warra kiristaanotaatiif yookiin akka isaan duula geggeessaniif jechuudha. So during the fourth crusade, the crusade fought other Christian instead of the Muslim. Kanaaf fourth crusade yookiin expedition arfaffaa kana keessatti Musliima otoo hin taane deebisaniit maal godhu other Christian fought gochuu jalqaban jechuudha. So the crusader helped the Venetian, maal godhani northern Italian merchants, defeated their Byzantine rivals. Kanaaf Byzantine rivals warra Byzantine kun jara sana wajjin waan dorgomtuu fi crusaderonni kun eenyu help godhani warra Itaalii kana deeggaranii kaaniiti deebi'anii warrumti kiristaanaa iyyuu fighting themselves against the fourth crusades. Rivals in 1204 and then captured and looted Constantinople. Constantinople control gochuu ni danda'an jechuudha. Gabaabumatti the impact of crusade. Impacting crusade fidee fi maal ni jenne yoo laalle the crusade failed to keep control of the Jerusalem. The first one is it is failed to keep control of the Jerusalem totally from the Ottoman Turkey. Ottoman Turkey jala guutummaan watti bilisa baasuudha buusaa akka impactii crusade itti kaasuu ni dandeenya jechuudha. The crusade did have a significant effect on the life in Europe. Trade was increased. It is expanded between the cities that bordered the Mediterranean Sea. Western Europe learned how to make a better ships. Warri Western Europe kuni akkamittiin akka better ship develop gochuu danda'an akka isaan baratan isaan gargaari. Trade akka inni increase ta'u godhee daldalli immoo magaalota gidduutti akka inni babal'atu taasise. Humni warra Nobelsoota akka inni weekend ta'u godhe jechuudha. The power of the Nobels weekend. The power of the Catholic Church of strengthen. So the merchants from Venice and the other northern Italian city had built large fleets and transport the crusaders. So later they used the fleets to carry on the trade in goods such as sugars, cotton, rice within the Middle East. Kanafi the crusade facilitated money economy. Inni kuni akka effect crusade keessatti yookiin benefit crusade keessatti tokko goonee ilaaluu dandeenya. The nobles and the knight collected tax from the peasants.
kun immoo deemee piyaazantoota irraa akka isaan taaksii kollektii godhan godhe in a cash instead of again to support their journey to Holy Lands. Hence, the peasants began to sell goods in town to earn money for their taxes. This practice helped to undermine serfdom in Europe. Kana jechuun the power of the noble source declined by the activity of the crusade, we can say. So the crusade also increased the revenue and the prestige of monarchies and the power of the popes. One can increase gochuu ni danda'e, revenue increase akka inni ta'u, prestige of monarchy increase akka inni ta'u, power popes sana develop akka inni ta'u yookiin manni sagadaa Catholic akka inni develop ta'u yookiin akka isheen jabaattu develop effect crusade keessas tokkodha jennee kaasuu ni dandeenya. The Western Europe made more accurate maps from what? From their experience in the crusade. Experience crusade keessatti argatan irraani accurate map develop gochuu danda'aniiru jechuudha Western European kuni, and they began to use a magnetic compass to give a direction. Magnetic compass develop gochuu, accurate map develop gochuu, increasing the task, prestige of the monarchy, and the power of the pope was one of the benefit of the crusade, we can say. So the crusade also increased the curiosity of the Western Europeans to new place in the East. Gugguutii guddaa akka isaan argatan jechuudha. Kanaafi interesting isaan akka inni develop akka jarreen sun initiate taatu. Waan kana keessatti gahee olaanaa taphachuu danda'eera jechuudha. Crusade kanaaf hanga ammaatti barannoo keenya guyyaa irraa kan nuti ilaalledha. Galatooma maatiiwwan qubee akkaadaamii share like comment subscribe gochuun dagatina. Yeroo taanutti paartii sadaffaa middle age nation wanta jiru waliin ilaalla. Hangasittuu lafa nagaa biyya nagaa keessa jiraadha.